Tole shamaa akkam jirtu guyyaa irraa kan immoo barnoota ikoonomiksii yeroo darbe waliin eegallee turre boqonnaa afuraffaa waa'ee fiiskaal poolisii walii wajjin ilaallachuudhaaf 4.2 enne egaan faana tura. Fiiskaal poolisii kan jedhudha jechuudha mata dureen keenyarraa. Fiscal policy is expenditure and revenue or tax policy of government to achieve the desired objectives. Fiscal policy kuni yookiin fiscal imaammanni kun jechuudha. Imaammanni yookiin poolisiin kuni kan mootummaan expenditure yookiin birrii yookiin maallaqa expand gochuudhaaf akkasuma taaksii revenue ittiin sassaabuudhaa fi mootummaan fedhii isaa kana achiif godhachuudhaaf fayyadamuudha jechuudha. Meeshaalee inni akka meeshaatti kan inni itti fayyadamuudha jechuudha. Egaa tools of fiscal policy kan jedhu kana gaafa laallu tuulii qabachuudha. There are two key tools fiscal policy. Tuuliin isaa kuni lama jechuudha fiscal policyidhaa fi inni tokko taxation kan jennudha. Taxation funds in the term in the form of direct and indirect taxes, capital gains from government, from investment, etc. The government function jedha. Kun immoo taaksiin fandiidha. Fandii kallattiidhaanis ta'u al-kallattiidhaani mootummaan akka kaapitaalaatti yookiin kaapitaala mootummaati jechuudha. Gabaabumatti mootummaan kan itti fayyadamuudha jechuudha. Taxation affect the consumer income and exchanges in consumption lead to changes in real gross domestic product GDP. Taksiin kun affect kan inni godhu galii jijjiirama galiidhaaf akkasuma jijjiiramaa fi fayyadama irratti jijjiirama jiru gara gross domestic product kana irratti jijjiirama kan fiduudha jechuudha. Taxationiin government spending gaafa laallu kun immoo maallaqa mootummaan spend godhu yookiin baasuudha. It includes welfare programs, government salary, subsidies, infrastructure etc. Kuni baasii mootummaati walumaa galatti government spending kan jennu proogiraamii garaagaraatiif kan bahudha. Akkasuma saalarii bifa mindaatiin akkasuma bifa subsidii duggoomaa isa jedhan amaariffaani infrastructure bu'uuraalee misoomaa garaagaraatiif kan baafamudha jechuudha. Government spending kuni has the power to rise or lower real GDP, hence included fiscal policy tools. Government spending kuni humna ol kaasuu yookiin gadi buusuu real GDP ol kaasuudhaafis gadi buusuudhaafis meeshaa yookiin instrumentii fayyaduudha jechuudha. Akka tuuliitti mootummaa kan fayyadudha. In the standard textbook classification, government spending or expenditure has four major components, namely government spending, transfer payments, grants in aid, and net interest payment. Standardiin textbookii keenya kanarratti classified ta'ee jiru government expenditure yookiin spending kuni wantoota gurguddoo ta'an afur qaba jechuudha. Major afurtu jiru. Warreen meejoroota ta'an kun componentii government spending kan jennuuni transfer payment, guarantee, aid akkasuma net interest warreen jedhamanidha jechuudha. Fakkeenyaaf government spending furannee gaafa laallu government spending is the sum of government expenditure on final goods and services. Government spending yookiin baasii mootummaa kuni ida'ama baasii mootummaa meeshaaleetii fi tajaajilaalee jiran irratti jiru akka waliigalaatti jechuudha. It includes salaries of public servant, purchase of weapons for the military
and any investment expenditure by a government. Kun kan inni of keessatti include godhu yookiin kan inni of keessatti hammatu government spending yookiin baasiin mootummaa kuni kaffaltii mindaa hojjettootaatiif keessumaa public servantii tajaajila hawaasummaatiif kan kaffalamu akkasuma meeshaalee waraanaa bittaa meeshaalee waraanaatiif baasii ba'e akkasuma investmentii irratti governmentiin amma mirmaate kan jedhudha. Transfer payment gaafa laallu inni kun immoo transfer payment are direct payment to individuals such unemployment insurance benefits, social security benefits, Medicare, welfare payment where goods or services are not provided in return. Transfer payment kuni kaffaltii kallattiidhaan individualiidhaaf kaffalamudha jechuudha. Nama unemployment ta'e nama hojii hin qabne tokkoo fi lafaa nama hojjechuu hojiidhaan ala jiru tokkoo fi kan kaffalamudha jechuudha. Benefitii garaagaraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf deeggarsa meeshaalee mana keessaa barbaachisan ta'uu danda'a. Social security eegumsa hawaasummaatiif benefitii jiran bu'aalee tokko tokko jechuudha qabachuu dandeessu. Akka kanatti meedikeerii godhamuufidha jechuudha. Karaa fayyummaa wajjin wal qabatee meeshaaleedhaa fi tajaajilaalee irratti kan jirudha. They are commonly referred to as entitlements because they are not on this discretionary basis but are looked in by earlier legislation. Commonly refer kan ta'an dhaabbatoo miti jechuudha. Yeroodhaa yerootti jijjiiramoo kan ta'anidha. Inni sadaffaanii grants aid kan jedhudha. Grants aid kun reflect the federal assistance states and local government mootummaa federaalaatii fi naannoo gidduutti kan gaggeeffamudha jechuudha. Grants aid akkasuma net interest payment immoo gaafa ilaalu net interest payment are interest payments that are made to holders of government debt less interest which is paid to the government for debt like student loans. Net interest kuni interest yookiin faayidaa jechuudha. Faayidaa wajjin kan wal qabatudha. Governmentiin idaa mootummaatiin akkasuma interestiidhaan mootummaan paid kan godhudha. Government debt like studentii fi barattoota wajjin kan wal qabatu jechuudha. From the revenue side, four major components of tax revenue. Taxes are the following. Revenue wajjin yookiin galii mootummaa taaksii wajjin wal qabatee kan jiru bifa garaagaraatiin ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa personal taxes kan jedhamu jira. Kan sadarkaa nama dhuunfaatti kan jirudha jechuudha. Are composed of income taxes and property taxes and are major sources of total government revenues. Kun walumaa galatti galii mootummaa akka waliigalaatti kan jirudha jechuudha. Kuni personal taxiin kuni inkaamii galii nama dhuunfaa irraa ta'uu danda'a. Mootummaadhaaf kan galfamudha jechuudha. Property qabeenyaa qabnurraa soorsii mootummaadhaaf akka galii dhaabbataatti gargaarudha. Contribution for social insurance. Contribution of social insurance kan jennu kuni primary social security taxes which are assessed as a fixed percentage of a worker's wage up to fixed ceiling cap. Primary social security kuni taxiidha jechuudha. Kunis gosuma taksiiti. Kun immoo maal gochuudha? Deeggarsaa fi fixed percentiin isaa yookiin dhibbantaan isaa dhaabbata hojjettootaa fi mindaa isaanii irratti mindaa hojjettootaa irraati jechuudha kan kaffalamu. Inni biraan taxes on production and imports.
importiidhaaf biyya keessa kan galfamu jechuudha. Meeshaalee fi tajaajilaalee ta'uu danda'u biyya keessa kan galfamu importi kan ta'u meeshaa biyya alaatii gara biyya keessaa galfamu oomisha yookiin oomishaaf meeshaa biyya alaatii keessa galfamu irratti taaksii jirudha jechuudha. Kun immoo are primary sales taxes but they also include taxes imported goods known as tariff. Taarifa jechuudha kun taarifa yeroo baay'ee hin beektu geejjibamee dhufa mi'i tokko gaafa biyya biraarraa dhufu mi'a elektirooniksii ta'uu danda'a mi'a garaagaraa ta'uu danda'a gaafa dhufu taarifni irratti citu jira taarifa sanaan tax production and import kan jennu akka kanatti qabachuu qabdu. Corporate tax kan jennu immoo are primary taxes on the profit of businesses. Corporate tax immoo business sadarkaa jalqabaarra jiran namoota business sadarkaa jalqabaarra jiraniin kan kaffalamudha. Guarantee aid kun immoo guarantee aid federal assistance to the states and local government and they are revenue for them while they are spending for federal government. Deeggarsa mootummaan federaalaa mootummoota naannoleetiif taasisudha jechuudha kun immoo guarantee aid. Tole types of fiscal policy kan jedhu gaafa waliin ilaallu a fiscal policy can be of two types. Gosoota lama jira fiscal policy kuni isaanis contractionary fi expansionary policy jira jechuudha depending upon prevailing economic conditions. Haala dinagdee sana irratti hundaa'uudhaan expansionary fi contractionary fiscal policy jechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf jalqaba irratti expansionary fiscal policy arganna. Expansionary fiscal policy kan jennu in a situation which an economy is facing the problems deficient demand, aggregate demand falling short of output, at fully employment there is depression market, overproduction, rise unemployment, and a fall in price and incomes. Expansionary fiscal policy kuni kan inni itti fayyadu yeroo itti haalli dinagdee sadarkaa deficient jechuun sadarkaa kufaatii irra qaqqabudha jechuudha. Yeroo itti meeshaaleen fedhiin namootaa dhabamu meeshaalee bitamaniif gurguraman irratti jechuudha. Fedhiin namootaa gaafatti gadi bu'aa ta'udha jechuudha. Dhiyeessiin jira fedhiin namootaa garuu meeshaa sana bitachuudhaaf oomisha sana production yookiin output sanatti fayyadamuudhaaf fedhiin jiru yeroo itti gadi bu'aa ta'udha jechuudha. Depression yeroo itti mudatu kanatti overproduction uumama. Unemployment jiraata jechuudha. Carraan hojii dhabdummaan kan itti jiraatudha. Maashinoonni garaagaraallee oomisharra yoo jiraatan iyyuu fedhiin yeroo itti gadi bu'aa ta'udha. To increase kanaaf egaa to increase the aggregate demand and thereby total output and employment levels expansionary fiscal policies are adopted by governments. Egaa fedhii gadi bu'ee kana dimaandii gadi hir'ate kana dabaluudhaaf oomishaalee dhiyeeffamanii namoonni bitan immoo fedhiin isaanii irratti gadi bu'ee kana fedhii namootaa kana dammaqsuudhaaf mootummaa maal godha expansionary policy kana fayyadama jechuudha. Fiscal policy kana fayyadama. The major expansionary fiscal policies are instrumentonni expansionary fiscal policy kuni kanneen expenditure policy or increase expenditure policy increase gochuudhaaf jechuudha. Yookiin immoo baasii mootummaa yeroo itti dabalu. The object of expenditure policy should be to pump more money into the systems in order boost demand. Yeroo itti maallaqni baay'inaan dinagdee keessatti raabsamudha jechuudha. Pump ta'u yeroo itti raabsamu maallaqni baay'een mootummaa bira yeroo itti baankileetti gabaa maarkeetii keessatti raabsamudha jechuudha. Kana gaafa jennu immoo bittaadhaa fi namoota kakaasuudhaaf during the period of deficiency yeroo itti kufaatiin kun mudatu in demand the government should make large investment public work like construction, roads, bridges, building
reliance canals etc. Mootummaan yeroo itti bu'uuraalee misoomaa irratti invest godhudha jechuudha. Yeroo itti mootummaan baasii guddaa baasuudhaan bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, riqichaawwan jiran irratti hojiilee akkasii jajjabeessuudhaan ijaarsawwan jiran garaagaraa kan itti jajjabeessuudha jechuudha. In such period, the government should also provide free educational and medical facilities, even though these activities meet a large deficit. Mootummaan yeroo kanatti maal taasisaa? Barnoonni fakkeenyaaf kaffaltiidhaan taasifama yoo ta'e free education taasisa jechuudha. Namoonni tola akka isaan barataniif. Medical facility gaafa jennu fayyaadhaa fi wantoota barbaachisan fayyaa irratti activitiin jiru tolaan namoonni akka yaalaman kana fa'aa taasisa. Haa ta'uyyuu malee garuu deficiency'n guddaa yeroo itti ta'udha jechuudha. Namoonni fedhii dhabu yeroo itti dhabanidha. They aim to put more money on hand of people so that they would also spend more. Maallaqni baay'een akka harka namootaatti kennamu dabarfamee jechuudha. Namoonni maallaqa isaanii baay'inaan baasanii wantoota akka bitan fedhiin isaanii akka dabalu kan taasisudha jechuudha. Instrumentiin expenditure jennu kuni inni biraani revenue policy kun immoo reduce taxi hir'isuudhaa fi kan fayyadamamudha. Taxes on personal income and taxes on expenditure on building etc. Sadarkaa nama dhuunfaattis ta'u taaksii yookiin gibira ijaarsa irratti jiru hir'isuudhaan should be reduced hir'isuudhaaf jechuudha. Sababni isaa namoonni fedhiin namoota akka dabaluuf. If possible, taxes on lower income groups should be abolished in order to increase their disposable income for spending. Akka namoonni sadarkaa gadii kilaasii gadii galiin isaanii gadaanaa ta'an immoo guutummaan guutuutti namoota sanarraa taaksii abolish godha yookiin hin dhaabachuudha. Taaksii akka isaan hin kaffalle taasisa jechuudha. Mootummaan sababii galiin isaanii gadaanaa ta'eef taaksii irratti hin dabalu. Fedhiin isaanii kaka'ellee akka isaan bittaadhaa fi maallaqa sana spend godhan barbaada waan ta'eef. In addition, subsidies, old age pension, unemployment allowances, guarantees, interest-free loans expand so as to increase aggregate demand. Egaa kaayyoon kana hundumaa akka waliigalaatti taaksii gadi buusuun, maallaqa raabsuun, namoota dulloomaniif jedhamee, namoota hojii dhabaniif jedhamee deeggarsi godhamu karaa mootummaatiin expenditure'n godhamu kuni aggregate demand yookiin fedhii akka waliigalaatti jiru increase gochuudhaaf kaayyoonsa kan inni kaayyeeffate jechuudha. The aggregate demand or aggregate supply model useful judging whether expansionary or contractionary fiscal policy is appropriate. Aggregate demand yookiin fedhiin akka waliigalaatti jiru yookiin dinagdeen dhiyeessiin akka waliigalaatti jiru aggregate supply'n moodela kana expansionary yookiin contractionary fiscal policy instrumentii kana hin fayyadamama jechuudha. Yookiin dabalu yookiin hir'isuuf. For instance, as we can see figure 4.1 akka armaan gadi fuula armaan gadi irra jiruttidha. Intersection aggregate demand AD0 and aggregate supply SRAC are occurring below the level of potential goods as LARS curve indicates. At equilibrium E0, a recession occurs and unemployment rises. In this case, expansionary fiscal policy using tax cuts or increases in government spending can shift aggregate demand to AD1 closer to the full employment level of output. In addition, price level will rise back levels association. Walumaa galatti giraafiin kun
kan inni nutti agarsiisu jechuudha. Kan inni armaan olitti kaasee ture LRSA kuni level of aggregate supply jechuudha. Aggregate supply ni maal levelii kamirra kan jirudha jechuudha kan inni agarsiisu. Kun immoo revenue dha. Aggregate supply kunis aggregate supply dha jechuudha. Kun immoo aggregate demand waan nu agarsiisa. Kun immoo aggregate demand 0 dha jechuudha. Jalqaba asirra ture. Akkuma asirraa arginu kana asirra ture. Asirraa gara kanatti gaafa guddatu maal ta'e jechuudha? Akkas ta'e jechuudha. As dhufe jechuudha. Dura garuu as ture. Real GDP'n akkasuma expansionary fiscal policy ni kan inni nutti agarsiisu expansionary ni dabaluudha jechuudha. Fedhii namoota sana bittaaf gurgurtaa irratti jiru dabalchiisuudha. Egaa contractionary fiscal policy kan jedhu gaafa waliin ilaallu kun immoo contract walitti gochuudha yookiin to'achuudha. Wanta ol ka'e tokko gad deebisuudhaaf qabuudha jechuudha. Maallaqa baasii jiru hir'isuudhaan ta'ullee danda'a jechuudha. Haa ta'u kana when an economy aggregate demand is for level output are more than full employment, the demand is said to exist demand. Wayita itti dinagdee keessatti akka waliigalaatti fedhiin jiru garmalee dabalu yookiin outputii oomisha jiru caalee yeroo itti argamutti maaltu fayyadamama? Dimaandiin garmalee ta'a jechuudha. Garmalee kan itti dabalu ta'a jechuudha. Dimaandiin yeroo dabalu kan immoo on the other words excess demand rises to the excess of aggregate demand over the available output full of employment. Jiraachuun outputii karaa biraadhaan kana jechuun dimaandiin excess ta'eera yookiin fedhiin jiraateera. Fedhiin garmalee dabaleera jechuun outputiin yookiin oomishni sadarkaa guutuu ta'etti yeroo itti jiraatudha jechuudha. This gap results in inflation situation as it is causes of inflation a continuous rise in price in the economy. Kun immoo gara kamitti geessa? Fedhiin namaa kun meeshaaleef tajaajilaalee jiran irratti dabaluunsa gara qaala'insa isa jennu yookiin infleeshinii itti geessa jechuudha. Daballi meeshaaleef tajaajilaalee irratti gatiin jiru dabaluu irratti geessa jechuudha. Kun immoo infleeshinii jedhamee beekama yookiin isa qaala'insa jedhamu isa amma biyyi keenya keessa jiru jechuudha. To control the situation of excess demand thereby reduce the pressure of high inflation. Kana to'achuuf immoo high inflation contraction and fiscal policies adopted by government. Mootummaan maal fayyadama jechuudha? Infleeshinii yookiin qaala'insa kana to'achuuf contractionary fiscal policy kana fayyadama jechuudha. Instrumentii kana. Major instruments of contractionary fiscal policy gaafa laallu instrumentii contractionary fiscal policy kana tokkoffaadhaatti expenditure policy reduce expenditure kan jedhudha jechuudha. Amma argama ammaan dura inni ture increase expenditure dha. Kun immoo reduce expenditure dha. In a situation of excess demand, the government should curtail it is expenditure on public works such as roads, buildings, rural electrification, irrigation work, etc. Thereby reducing the money income of the people and thus their demands of goods and services. Yerootti reduce expenditure kun ta'utti bu'uuraaleen misoomaa kanneen akka elektirikii, daandii, akkasuma irrigeeshinii, hojiin akka jallisii fa'aatiin wajjin wal qabatu baasiin kanarra jiru gama mootummaatiin yerootti dhaabbatudha jechuudha. Mootummaan dimaandii excess ta'e yookiin garmalee guddate dabale kana hir'isuudhaaf yerootti wanta kana reduce godhudha jechuudha. In this way the government will reduce the budget deficit which shows excess expenditure over the revenue. Kunis immoo gama kanaan jechuudha. Mootummaan maal godha? Baajeta deficit reduce gochuudhaaf kufaatii baajetaa mudate kana hir'isuudhaaf yookiin ittisuudhaaf
maal godha expandicharii kana revenue kana fayyadama jechuudha. Walumaa galatti baasilee jiran xiqqeessaa jechuudha mootummaan. Baasilee babaasu kan itti xiqqeessuudha. Revenue policy increase the taxes. Revenue irratti immoo bal'inaan hojjeta mootummaan. Instrumentiin inni biraanii yeroo taaksiin dabaluudha kun immoo during inflation the government should raise rates of all taxes, especially taxes on rich people because of taxation withdrawal purchasing power from taxpayers and to extend reduce effective demands. Maal godha mootummaan yeroo kanatti infleeshinii mudate waan jiruuf qaala'insi mudate waan jiruufi namoota sadarkaa sooressummaarra jiran namoota galii olaanaa qaban irratti taaksii dabala jechuudha. Taaksii especially taxes on rich people namoota badhaadhotaan sooreyyii irratti taaksiin ni dabala. Akka isaanii parcheesingii keessaa bittaa keessaa ba'aniif taasisa jechuudha. Sababni isaa taaksiin itti dabale taanaanii namni tokko investi gochuu hin danda'u. Mi'anni bitee investi godhu sanarratti taaksiin dabale taanaan yookiin waan inni hojjetu sanarratti taaksiin itti dabale taanaan namni maal godhaa maallaqa isaa baankii kaawwachuu filata jechuudha. Baasii hojjechuu caala. Care should be taken measure adopted rise revenue is disinflationary and the same times no harmful production on saving. Egaa kun hundumtuu kan inni barbaachisee fi diimaandii garmalee ta'e hir'isuudhaaf fedhii garmalee dabale sana gadi xiqqeessuudhaaf jechuudha. Kanumaan wal qabate meeshaalee keessumaa immoo biyya alaarraa gaggalan kanneen hagas mara yoo hafan yookiin itti fayyadamuu yoo dhiifne keessumaa qinxooxii gaafa jennu meeshaalee akka legjeriidhaaf fayyadamaman meeshaalee qananiidhaaf itti fayyadamamu jechuudha. Sanallee mootummaan akka biyya alaarraa hin galle taasisa. Kanumaan akka diimaandiin garmalee dabale sun irratu taasisa jechuudha. Instrumentii kanaanii fiscal policy can also contribute pushing aggregate demand beyond potential GDP in a way that leads to inflation. Aggregate demand in fedhiin akka waliigalaatti jiru garmalee gaafa dabalu maalitti geessa gara inflation yookiin qaala'insa isa jennutti geessa jechuudha. So ammaati as figure 4.2 shows very large budget deficit pushes up aggregate demand so that intersection of aggregate demand AD0 and aggregate supply S0 occurs at equilibrium E0 which is an output levels potential GDP. Figure yookiin fuula fakkii 4.2 akka arginutti yerootti budget defectiin kufaatiin budgetaa sadarkaa olaanaa ta'een mudatutti maaltu ta'a aggregate demand yookiin fedhiin akka waliigalaatti jiru ni dabala jechuudha. Akka inni dabalu taasisa. Kun immoo intersectioniin yookiin wal qaxxaamurri aggregate demand fi supply yerootti mul'atudha. Equilibrium kan jennu immoo yerootti E0 ta'udha. Equilibrium kan ibsudha jechuudha. Kuni output leveling keenya above potential GDP yerootti ta'u jechuudha. Oomishni jiru yerootti GDP potential GDP sana caaludha jechuudha. Hamma GDP yookiin hamma budget sana yerootti darbudha. Economists sometimes call the overheating economy where demand is so high that there is upward pressure waste and the prices causing inflation. Egaa economistoonni maal jedhuun kanaanii overheating economy jedhutti garmalee ho'u jedhanii amanu. Kunis immoo yerootti dhiibbaan kun akka inni taasifamu kan taasisu kaffaltiin hojjettootaaf taasifamu piraayisiin gatiin koozii yookiin ka'umsa infleeshinii kanaa ta'uu danda'a jedhanii amanu. In this situation, contraction in fiscal policy involves federal spending cuts or tax increases can help to reduce the
upward pressure on the pressure level by shifting aggregate demand to the left. Aggregate demand is 0 and causing the new equilibrium is 0 to be potential GDP E1 E1 ida kuni where aggregate demand intersect aggregate supply curve. mootummaan maal godha fiskaal poolisii kanaanii taaksii yerootti namoota irraa baay'inaan kutuudha jechuudha. Maal godha reduce pressure yookiin gatii irratti dhiibbaa uumame sana hir'isuudhaaf ittisuudhaaf kan godhuudha. Asirraa akkuma arginuudha jechuudha. Giraafii kanarra contractionary fiscal policy kan mul'isudha. Egaa yeroo taanutti immoo monetary policy kan jedhuun walitti deebina ammas itti nagaatti.